Boqonnaa darbe keessatti boqonnaa tokkoo kaasnee hanga boqonnaa arfaffaatti barnoota sirna gadaa kutaa arfaffaa ilaalaa turre. Har'a immoo boqonnaa shanaffaa barannoo sadaffaa kan waliin ilaallutaa jechuudha. Barannoo shanaffaa yookiin boqonnaa shanaffaan faaruu kuuchuu kan jedhudha. Boqonnaa arfaffaa keessatti kuuchuu jechuun maal jechuudha jennee ilaalle. Kuuchuu jechuun hiriyyaa dhiiraa yookiin immoo isaa miinjee jennu jennee ilaalle. Kana keessatti immoo faaruuwwan hiriyoonni kun waliin faarfatan kan ilaallutaa jechuun kuuchuun gurmuriyyaa sadarkaa kuusaatti. Kuusaa jechuun sadarkaa isa arfaffaarra jiru jechuudha. Innis immoo isa meeqa kaasee waggaa 25 hanga 32 isa keessa jiran jechuudha. Inni kun maal jennaani? Kuusa jennaani jechuudha. Gaammee gurguddaa keessatti gaammeen gurguddaan 17 hanga 24tti kan jirudha. 25 hanga 32 kan jiru immoo kuusa jennaani jenna. Isaan keessatti egaa faaruun immoo kuuchuu kan jedhaman kuni umurii 17 hanga kana keessatti kan jiru kan keessatti raawwatamudha jechuudha. Gurmuun kuni gurmuu jaalalaa dinqisiifannaa gadaa isaaniif qaban faaruun ibsatanidha jechuudha. Isaanis immoo waan dansaa yookiin waan gaarii ta'e hamtuu gadaa isaanii keessatti mudate kan isaanittiin maal godhani? Kan isaanittiin faarsanidha jechuudha. Haala kanaan wayita jilaa yookiin wayita qophiin sagantaa qophaa'u keessatti hirmaatan ni faarsu jechuudha. Faaruun kunis immoo akkaataa kamiin faarfama? Faaruun kun tokko faaruun isaanii kunis faaruu kuuchuu jedhama. Kuuchuu jechuun hiriyyoota yookiin gurmuu dargaggootaa sadarkaa gaammee gurguddaadhaa kaasanii hanga kuusaatti jiran kan keessa jiran faaruu kuuchuu jedhama. Egaa naannoo aadaan Booranaa kuusaa keessatti egaa kuusni gadaa teenna karraan duudaa keenya yookiin teenna inni yeroo inni karraan duudaa jechuun karri cufaadha. Gadaan teenna eebbaaf quufaa. Gadaan keenya maalidhaa? Eebbaa fi quufa qaba. Namni nyaatee horiin nyaatee maaltu jira? Quufeedha. Bara quufaa keessa jirra. Isa jiru isaan ittiin faarsataa jechuudha. Kanaaf gadaan keenya eebbaaf quufaa. Booranaa waaqni nagaa guutaa. Booranaaf waaqni nagaadhaan guutee jira. Kuchuun karratti baatee sadarkaa umurii kana keessa kan jiru kuchuu yookiin hiriyoonni gurmuun gara dallaatti bahan yookiin gara karraatti bahanii kuusaa faaruu dhooftuun mormaan yaatee faaruu kan dhooftu yookiin kan shubbistu mormaa kan isaan ragadanii mormi isii lichoo jilaa. Mormi isii lichoo jilaa jechuun akka alangee jechuudha. Lichoo jechuun alangee. Lichoo jechuun alangee jechuudha isheen kun. Isheen kun maalidhaa? Alangee ishee jennu. Alangee yookiin immoo alangaa kan ittiin alangee yookiin immoo kan ittiin farda oofatan lichoo isheen alangeedha. Mormi ishee maalidhaa? Akka alangeetii yookiin akka qancee sanaa kan ittiin farda oofatanii sana qalloo bareedduu namatti tolchise jiru. To'annaa loon isaanii karratti baatee to'annaan loon isaanii karratti baatee baarree qodaa seephanaa keettee baarree jechuun kan ittiin saani elmamtes waan ittiin raasan baarree jedhama. Qooda seephanaa keettee yookiin naaf keessee irbitee kuuchuun dhuddee sharraan gulantaa gubbaa teettee jedheetu faarsaanii jechuudha. Haala kanaatiin egaa faaruun kuuchuu kuni faarfamaa kan isaan eebbiftee kuchuun kaatee haati badhaasoo ilma deessee yookiin deettee ilma nagaan gubbifattee haati jilaa kalloon deemtee gordoon hoolaa booraa gordichi baleelaan afaan booraa gordichi daamaan haati jilaa geediin gadii baatee adda roobaa adaa roobaa jechuutiin addi kan jedhu adaa roobaa jechuutiin kan isaan maal godhanii kan isaan faarsaa deemanidha jechuudha. Guddaan waaqa roobee akka ifi bal'oo baasaa gadaa aabboo boruu mandhaa naafa daaddaan dhalee waaqni roobee bilaabilleen baatee iltii dhooftee naafaan suukiin yaate jedhetu faarsaa jechuudha. Ilaamuu gubbaan diidaa loon horee moonaan diidaa deebanuun gannaan dhaltee waatii jedhoo qobii diidaa barraaqaan booruu yaate marraa galtee warreen saayaa barraaqa buttee fuutee booraa urgooftuu dhaleen walmal kobbee roobaa gubbaa taa'e koree gaarreen oolaa
dhaamocha bulee, harkeenaa, gurraan sodaatee, yaraan oolaa, harcummeessa, shobaa, qalloo murtee, qalloon deemtee mudhii kuttee, miinyaa qalloo addaa buttee, goomtuu ofirraa ijoollee kuttee jedhetu faarsaa deemaa jechuudha. Inni kun faaruu kuuchuu yookiin immoo gareen gurmaa'insa dargaggoota umurii kuusaa keessa jiranii kan isaanii ittiin wal faarsaa yookiin immoo ittiin wal shubbisaa deemanidha jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin sirni kun gaggeeffama yookiin immoo sirni kuuchuu yookiin immoo sagantaa waliin kabajuu isaanii gaggeeffamaafi jechuudha. Haala kanaatiin kuuchuun erga gaggeeffamee booddee sirni kaan raawwataafi jechuudha. Yoobsan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu dagatina kan barsiisaa jiru barnoota sirna gadaa kutaa arfaffaati. Amma immoo boqonnaa ja'affaa kan ilaalludha. Boqonnaan ja'affaan immoo goodiyyaa kan jedhu. Goodiyyaa jechuun immoo maal jechuudha? Yookiin immoo sirna goodiyyaa keessatti maaltu gaggeeffamaa jiru kan ilaalludha jechuudha. Gulantaaleen gadaa hunduu jila yookiin ce'umsaa kan mataa isaanii qabaatu. Jila ce'umsaa kana keessattis immoo goodiyyaan isa tokkodha. Goodiyyaan isa tokko ta'etu kabajamaa jechuudha. Jila yookiin immoo sagantaa gaggeeffamu jechuudha. Goodiyyaan jila ce'umsaa gaammee gurguddaa irraa gara kuusaatti taasifamudha. Kunis immoo maqaa maal jedhamu? Goobamaa kan jedhamu itti moggaafamee beekama jechuudha. Goodiyyaan jechuun sadarkaa kuusaa keessatti kuusaan umurii arfaffaa irratti argamu yookiin immoo gulantaa arfaffaa irratti argamudha jechuudha. Gulantaan tokkoffaan dabballeedha. Lammaffaan gaammee xixiqqaadha. Sadaffaan gaammee gurguddaadha. Arfaffaan kuusadha jechuudha. Kuusa jechuun umurii 25 haga 32 keessa jiru. Inni kun kuusa jennaani. Kana keessatti immoo gaammee gurguddaan gaafa xumurtee gara kuusaatti darbuuf jettu sirna yookiin immoo jila goodiyyaa jedhamu kanaatu fi maqaa goobamaa jedhamu kanatu kabajamaaf jechuudha. Kunis sirna kanaa waggaa 25 haga 32 keessa dargaggoota jedhan kanatu sirna kana kabajata jechuudha. Sirna kana kabajuutiin sirna kuusaa keessatti darbu jechuudha. Jila goodiyyaa irratti gochaalee garaagaraatu raawwatama. Innis tokkoffaa maallaa ijoolleen gaammee buufattee gara gulantaa kuusaatti ceeti. Gaammee jechuun mataa ishee duraan gurguddifattee turte sana sadarkaa gaammee gurguddaa keessa xumurreerra gara kuusaatti dabarraa jedhaniitu mataa isaanii yaaddatu jechuudha. Inni lammataa immoo filannoon abbaa aduloonni ja'an ni gaggeeffamaa fi filannoon kunis immoo sirna namaa gara fuulduraatti abbaa gadaa ta'utu ganna 8 maal ta'a filuuf gaggeeffamudha jechuudha. Kanaaf umurii sana keessatti abbaa gadaa ta'uudhaaf sadarkaa waggaa 40 fixuuf deemaa waan jiranii fi itti aansee 32 booddee waggaa 8 kan bulchuu danda'u nama sanatu filamaa jechuudha. Filamaniitu aangoo yeroo isaanitti argachuudhaaf deeman yeroo sana filamaa jechuudha gaheen isaanii. Adeemsa filannoo adulootaa keessaa tokko baannatoo bahuu jedhama. Baannatoo bahuu jechuun baannatoon duulamaatiin mucaa konaa filaa jechuun ollaa waammatu jechuudha. Yookiin immoo deeggarsa kan ittiin gaafatanii jechuudha. Sirna gadaa sirna dimookiraasii ammayyaa keessatti na filadhaa akkuma gaggeessan as keessatti immoo naannoo keessatti yookiin immoo ollaatu wal deeggareetu filaa jechuudha. Aangoo sanaaf hin gaha. Namni kun gahumsa qabaa jedhee ollaan yoo tamani ollaan filee dabarsaanii jechuudha. Sadarkaa kana keessatti namni jaha qophaa'uudha jechuudha. Gosaa fi namoota naannoo gaafachuuf illee bahu jechuudha. Kanaanii maatiin deeggarsa maatii isaaf naannoo isaaf gaafataa jechuudha. Sirna kana keessatti kun adda isaaniirra yeroo isaan keessaa bahuuf jedhanii kana haaddatanii xumuranii gara kuusaa fi gara aduloota jahaatti yeroo isaan darbanidha jechuudha. Sirni kun kan inni gaggeeffamu dargaggoonni sun kana fakkaatu jechuudha. Yeroo naaf filadhaa geessanii fi sirna gara itti aanu aangoo argachuutti kan isaan deemne jechuudha. Duula kana booda egaa ardaa jilaa qubachuun jilli gaggeeffama. Jila kanarrattis immoo ijoolleen gaammee buufatan maatii isaanii waliin maaliif qootii muruu jedhama. Qootii jechuun kan wanta adda addaa irra naqatanii yookiin immoo lukkuun irra galtu kan qopheessan sana ijaaru jechuudha. Galmi ardaa jilaa kan ittiin ijaarama. Jila kanaan immoo dhangaan adda addaa ni qophaa'a. Kanneen akka booka, aannan, buna qalaa fi kan kana fakkaatan jechuudha. Booka jechuun waan dammarraa qophaa'u dhugaatii. Dammarraa qophaa'u aannan jechuun kan horii irraa argamu. Buna qalaa buna isaarra buna itoonni bishaatiin diimatiin cirame kan gara buna qalaa yookiin buna daayireektii nyaatamutti kan deemu jechuudha. Kana qophaa'eetu sirni kun gaggeeffama. Ijoolleen gaammee buufachuun isaanii erga barameen booda maaltu bu'uuraan mormatti hidhatu.
sirna yookiin immoo bu'uuraan kan jedhamu morma isaaniitti hidhatu. Barraaqa dorgommiin gaggeeffamee mana injifateef argateen maal labsama jechuudha. Barraaqa yookiin barii jala jechuudha. Karaa irratti immoo dhumarratti korma obbaatii jedhanii qabu jechuudha. Korma obbaatii jedhamu qalaniitu goloolfatanii booda sirnichi eebbaan golabamaa jechuudha. Erga sirni hundi raawwatee booddee kan isaan maal godhanii kan isaanii korma obbaatii jedhamu kan isaan qalanii jechuudha. Kunoo sirna kana keessatti haala kanaatiin kan isaanii sirna kana keessa raawwatanii bahuudhaaf yookiin darbuudhaaf jechuudha. Kun amma qaarree isaanii yookiin immoo mataa isaanii haaddatanii jiru jechuudha. Sirna kana keessatti qophaa'aniiru. Lichee isheen jenne sila kunoo lichee jechuun ishee kanadha. Kan inni morma irratti diratee jiru kun lichee jedhamti. Kana baattataniitu sirna kana erga mormatti illee kunoo ruufa mataa irratti isa maratanii gajjallaa morma irratti hidhatanii jiru. Adeemsa dhufuun garuu gara mataatti ol beelatu waan ta'eef jechuudha. Kanaan sirni kun gaggeeffama jechuudha. Sirni kun sirna goodiyyaa jedhama. Yoo isinitti tole yoo ibsan miidiyaa YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatina. Kun barnoota sirna gadaa kutaa arfaffaati. Barnoota kutaawwan 1 hanga kutaa 8ffaa YouTube kana jalaa guutusaallee argachuu ni dandeessu. Daawwadhaa. Yaada barreessaa qeeqaa fi gaaffii qabdan barreessuun dagatinaan isin jala galatoomaa.